صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله. صلوات الله وسلام الله على نبيك خير خلق الله. بسم الله جل قبدر الرحمن الرحيم رحمة ما سار. الحمد لله نعم سندر قالت عيساتي كنوك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota Ayuun Ashamaara Kafuun jirtu ijoollee Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya isin haa qaqqabu isiniin jecha har'a wayin isin rakkisuu dhufe ijoollee Oromoo waan cimaa isaa isin rakkisuudhaaf dhufe akkanaaf rakkattan abdii qaba. Rakkoon kiyya rakkoo keessanii akkanaaf birmattan isiniin jedha. Rakkinni sunis maali yoo jettanii ida abduudhaan jechuudha. Mubaarak Musammaa geemii taphatee ana qofa guutee kan boqqoffatu keessa dhabame ani fakkiin keessaa dhabame jedhee taasifadhee har'a yeroo osoo isaa hin gahin suni kan ta'e geemii isaa sun osoo hin baay'een qabaa ni taphiftu tirra sagoo kahini oromoota mara lolommuun jiraanne turuunne wal garra sagoo kahini naajayina dara walii ol macam. haadha filma itti annasa jechuudhaan Mubaarak Musammaa osoo leenci lakkuu lama yookaan lakkuu sadii fa'aa akka dhalu taate kalakkuu lama kalakkuu sadii san bitaa fi geruu amma kalakkuu lama hin agarree haadhaaf ilmoo qofa arge jechuudha. Gammaa leencas yoo argitan garuu hin beeku. Yoo argitan argina jedhaa barreessaa bakka itti argamullee naaf hima dhaqee bitaaf inshaallah. Akkasii waan hin qabu hunda gadi guuree jechuudha. Kun Mubaarak Musammaa yaa abbaa miskiina, yaa abbaa hiyyeessaa, yaa abbaa rakkataa, yaa abbaa hidhamtoota. Wallahi Mubaarak Musammaa jechuun jigna namaati itti annasa jechuudha. Mubaarak Musammaa akkasii waan qabu hunda kunoo gadi guuree sii bituudhaaf qophii xumureen jira. Kunoo nafaana daawwadha. Akkasuma ammoo warri bakka leencitti argamu beektan jechuudha. Bakka leencitti argamu warri beektan akkana geessidha. Yookaan immoo iddoo isa akkanaaf hin tan isiniin jedhan kun waan qabu guutuu boorsaa keessaa gadi yaasee kunoo leenca kudhannaaf hin bitti. Haadha filmoo leenca kudhannaaf hin bitti. Inshaallah leenca kudhanii ol bitti malee achii gadi hin bittu. Mallaqa ji'a torbaa madaamii biyya naaf kennite. Dura lafaan bitachuudhaaf kan bira taa'u Mubaarak Musammaa geema qabaa jennaan tapha qaba jennaan isarraa hafuu garaan na dadhabeeti. Kinoo akkuma argitanitti diraamni Dubaay kana fakkaatti. Diraamni Dubaay akkas jirti akkana fakkaatti. Leenca Mubaarak Musammaati bitee erguudhaafi eegamuu beekoo waan qabu hundaayyuu boorsaa keessatti hin hambifanne argitee jirta. Yoo akka tasaa viidiyoo kana argiteef jechuudha. Leenca 10 yoon si erge ati leenca 5 hambifadhuuti yoo taphni xumurame jechuudha. Boorsaa kan koo duubatti dambisini leenca 5 immoo naaf deebisi. Hadaraa sitti haa ta'u kanuma sitti dhaamadhaa isiniin jedha. Akkas eegaa lamaan Oromoo wallahi Mubaarak jechuun nama jabaa Oromoo qabdu keessaa tokkodha. Guyyaan tapha inni qaba jedhamee eegamaa jiru Febraarii 8tti sa'aatii 6 jedhame. Sa'aatii akka Itoophiyaa sa'aatii 6 fakkaata. Innaa hundi keessanuu irraa hin hafinaa waan qabdaniin bira dhaabbadha. Warri bootiyyuu waa bittanii erguu fi hin dandeenye taaf
xaabii jedhamu saniin bira dhaabbadha. Wal bira haa dhaabbannu. Kan Mubaarak Musammaa taphni isaa tapha ijoollee Oromoo biraatirraa adda waan isa godhu isatu iyyuu namaaf yaada. Gara laafessa namaati. Hedduu takka jechuudha namaaf cinqama. Warra dhibamillee mana yaalaa geessuudhaan karakkate rakkoo baasuudhaan hanga dandeettii isaatti dhiibin nama dugdatti baadhatee haga bakka makiinaa nama geessuudha Mubaarak Musammaa jechuun. Wallaahi nama jechuun dhibamee itilirratti galee nama lafatti galee baadhatee mana isaatii baasee amma bakka konkolaataatti jechuudha duudi isaatirratti baadhatee nama bakka konkolaataa san geessuudha. Nama baay'ee kabajamaadha, nama baay'ee jaallatamaadha. Ilmaan Oromoo biraa kabajaa guddaa qabda. Yaa Mubaarak Musammaa akkasuma ijoollee mana hidhaa Suudii keessatti rakkatanii dararamaa turan sanii namni waggaa meeqa guutuu iyyeefi rabbii wajji jechuudha. Iyyaafii ture namni hundi hiifatee guyyaa takkaa lama irraa dubbatanii kan namni hundi dhiisu inni garuu yeroo hunda sa'aatii hunda yeroo hunda keessatti ijoollee sanii sagalee ta'uudhaan ijoollee mana hidhaa sanillee rabbiin gaditti sababaa ta'eef namni akka achi yaa'u jira godhe Mubaarak Musammaati. Mubaarak Musammaa jechuun wallahi jechattiin ibsan jiru. Kanaafuu ani geema kanallee baay'ee ilaaluu hin jaalladhu. Garuu kan Mubaarak Musammaa kun hedduu na gammachiise. Mubaarak Musammaa yaa baheessa namaa gargaarsa sabaatiif komiin qabduuma. Lammiileen keenya Saa'uudi Arabiyaa. Lammii kee gargaaruuf kadhattuu jedhamte kan du'aa eeggatu hedduunuuf baraartu. Xiqqaaf guddaa hojjetteef baay'ee galatoomi. Dhugaan jedhamu bee sirraan qabu komi. Mubaarak Musammaa Yaasin ati goota jaarraa 21ffaa. Xiqqoo qabdu baaftee lammii keef kennite wayyoo saba keenyaaf dirmadhaanuun jette. Marii uummataatiif gargaarsatu jira waan ta'eef. Rakkataa gargaaruuf durarra yaamamta. Galatoomi bee Mubaarak Musammaa yaa baheessa namaa gargaarsa sabaatiif komiin qabduuma. Lammiileen keenya Saa'uudi Arabiyaa. Lammii kee gargaaruuf kadhattuu jedhamte kan du'aa eeggatu hedduunuuf baraartu. Xiqqaaf guddaa hojjetteef baay'ee galatoomi. Dhugaan jedhamu bee sirraan qabu. Mubaarak Musammaa Yaasin ati goota jaarraa 21ffaa. Xiqqoo qabdu baaftee lammii kee kennite wayyoo saba keenyaaf dirmadhaanuun jette. Marii uummataatiif gargaarsatu jira waan ta'eef. Rakkataa gargaaruuf durarra yaamamta. Galatoomi bee leenca sanyii goota. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya Mubaarak Musammaa gaafa 18 jechuun ji'uma kana keessa galgala halkanirraa akka lakkoofsa Itoophiyaa sa'aatti warra ollaatii wajjin tapha qabateetiin jira. Obboleessa keessan kanarraa akka hin hafne gamanmaan isin yaadachiisuu barbaadna. Hundi keessanuu obboleessa keessa waan qabdaniin akka gargaartanii bira dhaabbattanii immoo siftan.